Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa shamarra fuunee jira jirtu hordoftoonni michuutu nageenya keessan badhaadha mata qashti meeshaa kabatii dhiyaasee ramadaanaa fi dachiite naguutee akkasuma aras walitti deebinee maalii walitti deebinee oguu jettanii as duran taloota akka taanne jaarsa madaam irraa garaa godhattee ulfoofte takka isinii fideen ture waa'ee seeraa isinii haasawee jechuudha. Awayya zabana kana harkumaan rakkoo ofitti fidanis rakkoo nama qabatti jechuudha. Intaloon jechuudha. Dura ishee garaa baasee namichummaatuma jaarsuma madaa miti qoricha fidee fi manatti garaa qoricha fudhattee kennina fidee fi ulfa ji'a sadii walakkaa garaa baasee jechuudha. Eega sanii ulfi waan lubbuu godhateef isheen miidhamte. Amma akka madaamiin waan kana hin argineef jedhee dhoosamaan ofii fuudhee mana yaalaa geesse. Mana yaalaa geessee maaliin jedheen seetanii warra mana yaalaatiin isiidhaanis achi hogguu si geesse karaa irraa fuudhe jedheen karaa irraa fuudhe dhibamtu asii fuudhe jedhee achitti asii gatee deema mana yaalaatiin isa tokko kana godhen jedhee intalotti hime. Intaloonis jaarsi kiyya biyya galee jettee isaa miti jetteen innis yoo ati himte si lubbuu tee si baasa waan jedheeruuf si qarqaaraa waan jiruun si qarqaaraa immoo isatu akkana godhen jedhini isallee hin beekan jedhini ankara akka dhibamtu fuudhee asii darbi jedhee mana yaalaatiin ga'ee biraa deeme. Akkasittiin ta biraa deeme ana na bilbiltee hiriyyaa isiiti isiis dubbisee hiriyyaa isiitis bira dhattee jechuudha. Wanna jedhan amma namni hundini anaan maal jettee amala koosii kiyyaanii waasappii kan Itoophiyaa fayyadamaa faamiliidha maatiidha hayya akka jette namichi dhufuu ni dandeessaa wanni kun dhugaa an kakachuun sodaadhe dhuga jedhee kakadhaa maal jedhee dhugaadha jedhee kakadhaa wanni kun yaarsisii biyya galee jedhee kakadhaa dhuga jedhee waan hin dharaatitti jechuudha. Waan isiin jaarsa isiirraa hin ulfaayine waanii an jaarsa isiitti isiiyyuu hin beeku isiinuu lakkoofsa kiyya fudhattee asiin na dubbifte jechuudha. Laakiin immoo isiin takka namicha himadhaa takka maal ta'a akka waan ani wayii isii godhee lubbuu tanan na suruurte ani yoo namichi isii himatte booda rakkoo keessa ofumaa galti. Maaliif akka yaada kiyyaatitti usteetiin yoo akka jedhi qarqaaree fayyaa asii fayyitee jettee akkuma dura jaarsi biyya gali jettee wanni tasanitti yoo galte irra bareeddu. Laakiin namicha wannattee fakkeenyaaf namichi achi garagalee warruma mana yaalaa san keessa walii galeeti waan fedhe isii godhuu danda'a lubbuu isiitii isii balleessisiisuu danda'a jechuudha. Ani hanga kiyyatti ni gorsimee yaadni an kennee fi inni matiin namichaa booda miidhaan lubbuu teetis irra gahaa. Jedheen an namicha lakkoofsa namicha naa kennitee namichattis bilbilee jira. Maaliif waan qarqaarte qarqaarii yoo ishii akka jettee si ajjeesisiiftee jette ani namichaanis an obboleettii isiiti jedhee lakkoofsuma Itoophiyaa sanii itti bilbilee laakiin immoo an namichaan as keessa jira jedheen as keessa jira wanni ati gootus wanni atis hin jirtu wanni takka isiin taanaan sadii itti gaafatama ani viidiyoonis kan dhosaan sirraa waraabamee jira viidiyoon kan kee waan ati goote kanan jira poolisan biraan gahaa jedhee namichaan waan kana wanna jedheeni laakiin isii irratti hamtuu akka yaanne akka hamtuu yaanne wanni hundi isii bira hin jirtu wanni hundi na bira jirti jedheen jechuudha namichaan maaliif namichi poolisa hoo jedhan warri ni sodaata. Mallaqaanni qarqaaraa akkanani mannee maaloodha naan jedhe namichi haala fayyaa isii irratti isii qarqaaree akka wanna jettu ta'a malee an dirqiidhaan waan kana hin goone dhugaa inni dirqii waan kana hin goone dirqii ni miti walii galanii
beerri teenyas rabbiin eegee tana ibiddatti qabeetiin waan dalagaa waliin dalagan jechuudha. Waan dalagan walii galteen dalagan hin dirqisiifne namichi. Laakiin immoo intalti kabajaa qabdu kan hin beeku namicha himadhaa namicha himadhaa namicha himadhaa jetti. Isiinis badii qabdi namichis badii qaba. Namichis koolii dalattee yoo namicha himate lubbuu isii baati. Ani balleesse mee yaada mataa keessanii naa kenna. Ani tuni namicha hin himatin yoo namicha himatte baarka tarkaanfii irra fudhatan. Feetu qoricha san keessatti waan fedhan godhanii itti kennanii lubbuu isii bahuu dandeessa jechuudha. Yoo baate jedhee kan madaa hin qabdu maal hin qabdu ufiin duute yoo jedhani dhibee irra jirti garaa ufiin duute yoo jedhan namichi wanni jedhamu wannaan hin jirtu jechuudha. Laakiin ni beektan biyya tana keessatti Arabni waliif dhaabbatti jechuudha. Arabni waliif dhaabbatti. Akka biyya biraatii miti as keessatti. Arabni ofii isaaniitii wannatu balleessee ni kijibdii jedhan malee wannan jedhan dhuga hin jedhan jechuudha. Laakiin anillee akkanatti fakkaatetti waan kana keessaa dhiifteetumaan akkatti qarqaran. Fakkeenyaaf ani namichaanii dalagaa isii waan isiin hanga mana yaalaa turtes jechuudha. Maallaqa hanga isiin mana yaalaa turtee yaani hojii kadhaabde jechuudha. Hojii kadhaabde jette ni kafaltaafi jedheen hojii dhaabde hanga isiin fayyitee achii baatatu miindaa isii ni kennitaafi kafayyaa isii itti jaalamtus ni kennitaafi sababa keetii waan kana taate yoo kan hin taane ani wannadha. Ani amma ani saaksii godhe yaani jechuun fakkeessanii waan sun waaqii viidiyoo irraa waraabamee bira jiraachuu yoo ta'an fakkeesseetuma saaksii jechuun fakkeessuudha beektanii fakkeessee hedduutti fakkeessee kijibeetuma isatti ani warri bira jiru poolisaadha kafiilli kiyyaa waliin isiin obboleettii tiyya waan ati irra goote kana viidiyootu jira. Waan isii yaaltee mallaqa isiin akka hojjetu kana yoon kenniteefii hin jenne taanaan si qabsiisisaa seera si gaafachiisa. Lubbuu namaa baaftee si irra badii raawwatteetiin kaate lubbuu baaftee jedhee waan akkasii jedheeni viidiyoon hin jira jedheeni namichi ni rifate. Viidiyoon dhossaan sarraa waraabbameera yoo jedheeni namichi ni rifate laakiin ni beektanii maqaa balleessii akkasumas seerris deebii qoricha fiduunis sun lubbuu namaa baasuun ulfaataadha. Akkuma addunyaatittuu jechuudha. Akka ammaa biyya teenya lubbuun namaa bilaash taatee miti jechuudha. Akkasii namichi xiqqoo nahee jira. Namichi xiqqoo hin jira wanti jiru waan jiru hundaa wannaadha laakiin akka qofanan himanne jedhee namichi natti haasaa jechuudha. Natti haasaa ture. Inshallah anas bilbila waan jiru hundaanumaa jedhee jalaa cufe maaliif jennaan wanni kijibaatunis bakka namaa hin geettu anas bilbilee waan hundaa sitti himaa jedheeni laakiin immoo mallaqa ergiifi jedheeni isiidis waan itti fayyadamtu mallaqas geessifi ni geessa naan jedhee mallaqas ni geessa naan jedhe waan akkasiiti. Isin maal jettanii waan kana isin namicha haa himattu moo anatu sirrii jira moo isin sirrii jira an namicha hin himatinii jedheen maaliif yoo himattes ragaa wanti ragaadhaan hin jirtu wanti ragaadhaan qabatamaan harkaa isiin qabdu hin jirtu immoo namichi lubbuutee si balleessa jedheen anatu itti kijibee namichaan kijibeeti viidiyoo keessa jira ragaa waa hunda jira wanti ati goote guututti waraabamee jira yeroo ati qoricha fiddeefis waraabamee jira waa hunda jedheeni namicha xiqqoo sodaachisuudhaaf godheen jechuun an sodaachisaaf godhe maaliif waan taate mallaqaan irraa fayyadamtu jedhee an isiillee hin beeku micattis hin beeku lakkoofsa kiyya akkuma gaafa duraa isiniin jedhe san qilleensa irraa fudhattee natti bilbilanii jechuudha. Laakiin immoo biyya takka keessa jirra as waliin jirra. Isii miti hiriyyaan isiillee maqaa keessa kan baafne sagalee tiyyas ol hin baasinii naan jette
irra caalaa sagaleedhaan waliin haasa'uun sagalee xiyyees ol hin baasinii namni na beekan baay'eedha. Hiriyoonni tiyya, faamiliin tiyyas nan dhiisanii waan kana yoo dhagayani atis waliin waan kana keessa jirta naan jedhanii jettee namoota jette jechuudha. Immoo waan akkanaa irraa akka of eegan shamarran jechaadhaaf sitti geesse waan kana naan jette. Waan akkasiitii mee isin anatu sirrii jira moo isi sirrii jira? Namicha haa himattu moo haa dhiiftu? Yoo himatte anin sodaadhe lubbuu isiitiifuu. Yoo himatte ragaa takka hin qabdu, wanta takka hin qabdu booda isii irratti tarkaanfiin biraatu fudhatama. Yoo himachuu didde immoo akkanuma sosodaachifnee namicha sobnee maallaqa irraa fuunee waan taate qara taate waan dhibamte qara taate maallaqa haga isiin achi teettuu ta'es wanna ittiin yaalamas jettee na dhukkubas jettee irraa fudhatte jechuudha maallaqa irraa fudhatte. Yoo dalagaallee galtee biyyattis dalagaa uumamte yoo xiqqaate isin dura birrii 2,000 eenyu 200 fi wayiin hojjetti 220 akkasiin hojjetti. Haguma achi teetu isaan maallaqa isaanii yoo fakkeenyaaf ji'a meeqa jechuudha haga ulfoofte irra ji'a meeqa jechuudha. Miintaayyuu don fudhatin ba'a. Laakiin walumaa galatti amma gara ji'a 2tiif deemti. Aga dhukkubsattee achi ciiftu jechuudha. Ji'a 2 duras ji'a meeqa hojjette mana isaa jechuudha. Kanumaa walitti herregee inni gashisiin ciiftu dhukkuba jettee maal jettee dinaara 1,000 irraa fudhatte 2,000 yoo kenneef nyaachii jechuudha. 2,200 fi 1,000 jechuudha. Birriin 2,000 miliyoona jala dhufti jechuudha birrii Itoophiyaa. Miliyoona xiqqoomaa fanqatti. Kanuma yoo irraa buufattee jechaaf jedhe anillee maaliif yoo gara lolaatitti deemte fayyaa isii sirriillee hin yaadamtu. Miindaa isiitis waan achi teettee onnattuu hin argattu. Immoo asii baatee dalagachuu hin dandeettu waan taateefu garuma seeraatitti adabamtee kaatee gara biyyaatitti galti. Yoo kan deemtellee biyya biraallee kan orang jidduun dhawna miti maxxan kootee akkas anatu namicha himattu moo akkasiin jettee ani yoo himattes waan fadhee dhufu natti hin fakkaatu. Siin namicha himadha jettee maraatti. Namichi dirqeen hin gudeene namichi dirqeen gudeene dura gisee isaa osoo itti iyyitee dhugaa namichi wannaadha. Immoo ofiitti kennitee ulfooftee si'a sadii garaa baasanii gaafa ji'a 3 fi walakkaa kanas garaa baasee namicha hin himadha jette rakkoo ofirraan geessiti. Ayyaanni kiyya immoo Mansoor akkas isiniin jedha akkasittiin ani wanna jedhe akkasi anan immoo intalli ani himadhaa maaf na dhorgita himadhu jedhu immoo garaana nyaata akkuma nam takkaate maal jennaan badillee dalagitu lubbuu ishii of balleessisiisuuf waa itti deemaartu natti fakkaatte. Wallaahi namicha kun achi garagalee isaanii walii galee jennaan qorichuma takka wannaa keessatti godhanii yoo itti kennan dhumatteef jechuudha. Akkasii anan maal meechaan akka jedheeni idiyooti jira maaliidha ni gaafatamta seeraan gaafatamta gaafa isiin suphaa taate immoo yoo isiin himatte wanta akka ragaan hin jirtu ani sabumaaf jedhee namichi haa sodaatuuf waan takka yoo godheef jechaaf jedhee akkas isinii jedha. Inshaallah waan irra geettee booda isinitti himaa isinii jedha. Shara laayik gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.